Ashama akkam jirtu ilmaan Oromoo hundumti keessan nageenyi keessan haa baay'atu jecha odeeffannoowwan barbaachisoo fi barsiisoo ta'an as YouTube channel kana irratti ni dhiyaatu. Yoo tarii YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun nutti dabalamaa isiniin jenna. Ergi dhiyootios dubbiiwwan Jawaar Mohammadiin dubbatamanii dhugooman mul'achuu isaaniirraan kan ka'e namichi kun raajiidha waan inni dubbate hunduu ta'aa jira jechuun dhaga'amaa kan jirudha. Fakkeenyaaf muummichi ministeeraa yeroo lammaa bakka bu'ee haalonni geeddaramuuf jedhan Jawaar akeekkachiisa guddaa kennaa akka tureef booda gaabbiin akka ta'uu maluu fi takka turees murtee mootummaan fudhachaa jiruuf akeekkachiisa kenne yoo didan garuu lolli kun ni hammaata. Biyyoonni warra lixaas diina mootummaa biyya hoogganu kana ta'uu malu jedhee dubbate Jawaar Mohammad raajii dursee haala biyyi kun ta'uu qabdu lafa kaa'ee toora tooraan hunduu ta'uutti jira. Obboloota koo gaaffii guddaa tokkoon sin gaafachuu fedha. Macaafni qulqulluun waa'ee kennaa raajii dubbachuu ibsee akka itti ta'uu qabus lafa kaa'eera. Inni guddaan garuu nuti amantoonni keessumaa warri bara kanaa gaaffii nuti of gaafachuu qabnu raajiin dubbatamu maaliif soba ta'a? Raajiin dubbatame maaliif yeroo isaatti hin raawwatamu? Gaaffiiwwan jedhan kana yoo deebii sirrii isaa ofiif deebisnee jireenya amantii keenyaa keessatti illee milkaa'ina guddaan ni jiraan. Mee obboloota koo luqisiiwwan armaan gadii waa'ee raajii dubbachuu, waa'ee kennaa raajii macaafni qulqulluun dubbatu waliin haa ilaallu. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:1 michoota koo warra afuuraan hin dubbanna jedhan hunda hin amaninaa Waaqayyo biraa yoo ta'an afuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduun baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10:14 Kanaafis yaa michoota koo waaqayyoolii tolfamaniif sagaduu irraa fagaadhaa. Ermiyaas boqonnaa 29:8 Eeyyee Waaqayyo gooftaan macaa Waaqayyoonni kan Israa'el raajonni keessanii fi warri isin gidduu jiraattanii hooda isiniif dubbatan isin hin goyyomsin. Warra abjuu isiniif abjuutaniifis hin dhaga'inaa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12:10 Isa kaaniif dinqii hojjechuutu, isa kaaniif raajii dubbachuutu, isa kaaniif afuurota gargar baasee beekuutu, isa kaaniif afaan hin beekamneen dubbachuutu, isa kaaniif afaan hin beekamne sana hiikuutu kennameef. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2:2 Guyyaan gooftaa ammuma iyyuu dhufeera kan jedhu wanta Waaqayyo nutti mul'ise himuu keessa dubbiidhaan yookiis caaffataan akka waan nu biraa ba'etti isa odeeffamuun yaadni keessan hin raafamin, hin naasifaminaas. Maatiyos boqonnaa 7:15 Yesuus itti fufee raajota sobduu irraa of eeggadhaa. Isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessan hin dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butatanidha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2:18 Ijoollee yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessanitu. Ammas warri Kiristoosiin morman baay'ataniiru. Kanaafis yerichi isa dhumaadha.